Yaa nama mul'atti dhawwaa hundan qaba. Dhaladhee osoo hin ta'in uumamaan osoo hin ta'in guyyaa keessaa ijji akkana naqee yeroo ta'an hunda saaruu akkana na godhe. Ijjitee amma kamsi taate? Shabaan kiyya moo hasaatii? Ni jira. Siifuu maal jette akkam ijjitan ta'e amma kamsi taate ijji? Siifuu? Manni hundi jala bubbuuyoon kun. Wallaahi isii fayyaa biyyaa baateeti. Karaa kanatti ijjishee waa taateen samiichaa miskiina wallaahi. Siifin qaba lubbuu koo sagantaa. Wallaahi. La barakaatu fayyise. Waalaikum salaam wardaa keenya akkam? Nagaa alhamdulillah. Baga nagaan wayita. Baga nagaan dhufte. Hayyee anillee xiqqishoo seenaa wayitiin qaba. Akka sagantaa naa qabduun barbaadanis. Ashi seenaa sanirraa mee xiqqoo? Okay. Seenaan xiyyaas wanti hundinuu dhedheertumaa gaggabaabduu waan jirtu. Kan duraati tiyeetuun akka nama gartee sagalee faa namaa ta'uutiin maasii galee. Abbaa manaa kiyyaa ayeetuu waggaa 5 dhabame beektaa? Waggaa 5 kan dhabe maas Itoophiyaa keessatti. Yeroo dhabamu sani abbaa manaa nama dalagatuu bakka konkolaataa bitadde jedhama argumaa karaa dira harbee bakka deemee guyyaa afur bicha nu dawwalee achi booda isaa fi maaleen isaallee achumaan dhagmataa. Waan akkasiitii sababa isaa irraa hankee bakka rakkoo adda addaa gaanuma akka jiruttu gaanamni hundinuma beekaa rakkoo dubartii mudattuu fi waa'ee jireenyaatiif guddisa ilmaa irratti xiqqishoo hangaarra kadhu rakkadhee kalaas biyyaan baadee beekta naam gandummaa keenya bis anaa yeroo sana anaa ulfa garaa qabdu deemee ulfa sanallee deena irraa deemee ilmaa sadii deemee karaa biyyaan biraa kana deeme. Anumaa isa kanaaf rakkataa jirtu bakka dhabama ta'e inni amata 5 maantana waggaa 5 bakka dhabama ta'e. Anumaa isa saniif rakkataa jirtu. Ati gaafa rosa sadii lafa isaan dabaree yeroo sagantaa naa qabde baay'ee sitti haasawaa. Isa harkattee? Hin harkanne isalleedha ammas miliyyoon tokko ilmoo hangafaatii waggaa 14 konkolaataan na duubaadhe ammas barana amma baay'ee takka konkolaataan dhee ajjeese. Mucaa dargaraa jechuun hangafa amma waggaa 14. Inni abbaan hangammaa bakka inni jiru hin beekamne? Hin beekamne. Sagantaa akkanaa qabdu wanti jira waan san hundaatu asumara boodumaan hima akka inni itti dhabame karaa inni itti dhabame kana hundaatu itti nama suuraa isaallee akkas godhate akka sagalee isnaataa tokko wantan nama dhabeessitu hin barbaade. Ayyee ni barbaanna rakkoota kan qabnu inshaallah. Ati inni mana hin Itoophiyaa keessatti hidhamettee addamoo biyyaa beektee tilmaamaan? Naa biyyaa baay'ee yaadu. Inni nama dalagatu biyyattiis nama dalagaati. Silaa biyyaa bee nuuf dawwala. Akka yaadutti. Akka waan ammaa hoo ajjiisanii ammaa hoo gartee yoo hidhaa faa taatee kana ammaa yaada malee. Silaa biyyaa bee jiraate bakka fedhe yoo jiraate hoo ilmaan isaatiif nama dawwalaa beektaa. Tolee, ayyee waan taateen yaalaa. Bisi jebina si haa kanu siin jennu abshir sagantaa si qaba inshaallah biyya tokko. Fooloo si deebisee hin jira. Na dubbiste inshaallah firii taate.
ani nama ol fuudhe jedhee ergadhu jedhan lakkaatiin irraa fudhattee jirta. Mataa gubbaa moditar. Ijoollee irraan guuree ersirraan fuudhe. Wallahi macaggoote. Tokkichumaan anan bifne inshaallah. Mucattee siifu tana jalatti argee jennaaniin seensisuudhaaf jedhee gadi tokko yeroon gadi laalu ani akka itti seensisuu hin qabu lakkaa isii biraa cufaa se'ee ergadhu jedhaaniin. Amma ergattee jirti laata yoo jedhee jala seenu hin jirtu. Ofiifiyyuu hin jiru malee anu. Lakkaa anatu hin jirre namaa miti. Ni jirta malee. Bar namaan cal jedhee nama gabbuusaasaniif hin bar'aaree. Anayyuu na gabbuusanii turan. Siifu dubbadhu mee ammaati? Wayye. Haya duba lubbuu akkam amma ijjitan ta'e duraan nagee qabda amma akkamsi taate? Duraan nageen qabaa amma innaa saaroonni adeesan keessa harka tokkoo fi isiin na miidhamtee jirti. Fooloon adeebisii keessaa waliin haasa'ina. Ana asirratti gargaaruuf dubbachuu anan sodaadha. Rakkoon qabu wallahi. Yaallee dalasi nama beekuu miti waan ta'eef. Rakkoo takka hin qabu as baatee konfidensii akka fuulduraaf illee dhabe. Fuulduraaf illee jireenya kan kee ka fuulduraatiif illee akka jireenya kan kee ka fuulduraatiif illee nama fakkeenya taatee dubartii jabduu akka taatutti waan rabbiin sii kennee fi waan si mudate kanaan konfidensiin as baatee akka itti nama dura dhaabbattee haasoftuu hin barbaadu. Akka ati sodaa si keessa jirtu kana of keessaa baastee tagaaffattee ofitti amanamummaa horattuu hin barbaadu. Gixxim gootee ofuma keessaa cariijii gixxim taatee nama haaree taatee dhaabbattuu hin barbaadu. Ana biratti kabaja qabda. Namni akka keetii kabajaa qabu hin jiru. Wanta akka saalfachuu hin jiru. Ati nama gixxim gootee akka dhaabbattuu hin barbaadu. Maaliif waan kana godhuu barbaadan maa si gareessiifu? Jireenya kan kee fuuldura keessa ganaa abbaa haadha qabeenyaa ta'uu dandeessa. Ilmaan kan keetiifati haadha ta'uu dandeessa. Jaalallee ajaa'ibaa qabachuu dandeessa. Tidaarii qabachuu dandeessa. Konfidensiin akkasii barbaachisuuf. Yoo konfidensii kana amma if keessaa baastee ofitti amanamummaa horachuu baatte fuuldura irratti wanni kun hundi tagaaffatuun sitti ulfaata. Ammaan tagaaffatti. Si galee ammaan gaafati tagaaffattee ammaan sodaa si keessa jirtu kana wajjin qabsoo wal qabdee ofitti amanamummaa horattee zicci jettee waan rabbi sii kanneen ofitti amantee gaafatti dhufte fuulduraaf inshaallah bakka guddaa geessa iddoo guddaa geessa meebii bulchituu naannoo takkaa taatee nama dura dhaabbachuu dandeessa. Amma ammoo waan kana harka kiyyaasa kana ta'e jitiyyaasa kana ta'e kanaan namni na qofla jettee if gaqqabdee kan sodaattu ta'e ofitti amanamummaa kan keetiin du'aa dhufa kaayyoo kan kee ka fuulduraa irratti akka ittiin hojjenne ta'aa dhufta bakka nama dura dhaabbachuu qaanfachaa dhufta. Amma ammoo qad jettee ministeera mana kanaa siifin kanna nama jecha tokko siin jiru as keessaa xarra godhaa akka itti ofitti amanamummaadhaan dubartii cimtuu akkasi taate akka namni sii beekee atillee cimina kan keessan akka firritti agartu qofaan godhuu barbaadan. Wanni sii irratti dalaguu barbaadu akka itti sana qofaati na ajjaman. Abshir rakkoon qabu sagantaa naa qabi bakka amma hojiin qaba harkaa qaba waan ta'eef natti hedduu dilas natti sa'a fudhataa taa'ee haasa'uun naa mijattu yeroo takkaaf madaamii xiyyeeyyama gaafadhee taa'ee naasa'a gisee biraa jechuudha. Rakkoon qabu. Har'a sa'a boodaa ishee ni mijata. Sa'a sadii booda fa'a. Galgalaan hangisaa shanii booda fa naa mijata malee jechuu dura naa mijatu. Amma har'a sa'a meeqa booda ishee ni mijata? Ammarraa hangisaa shanii halkanirraa achi booda naa ni mijata. Sa'a meeqa no ammarraa sa'a meeqa booda? Sa'a lama booda moo sadii booda moo afur booda moo akkam? Afurfaa booda jecha wayya. Bakka rakkoon takka hin qabu sa'a si mijatatti. Madaamii tanteetillee hayyama gaafattee madaamarraa akkanatti sagantaa wayii takka qaba. Za'aa takkaa fi qaadanaa kana jettaan za'aa takkaa fi qaadarraa fudhattee akka isinillee sirra bashnetti ifaa bareedaa keessa gatteessee bareeffattee hanga qabdi dibattee dhuftee viidiyoo banattee zicci jettee teessee sodaa ilaal ammatti waan biraa wajjin miti kan qabsa akkati qabsoo itti barbaadu. Rakkina kan keessan ibsachuu miti kan hin barbaadu. Waan rakkoo sirra keessan ibsachuu miti. Sodaa si keessa jirtu san si keessaa baasee dubartii jabduu akkasii ta'uu dandeessuu fi abbaa feete dura dhaabbachuu akkasii dandeessu si agarsiisuun barbaada. Abshir. Hada. Bakka hayyee chawu. Hayyee. Takkitii tana qofa naa godhe. Abshir hayyee. Maaliif ni beektan ijoollee. Wanni kun waan guyyaa keessaa itti dhufe jecha. Waan guyyaa keessaa asii mudatee jecha hin beektula. Guyyaa keessaa wanni kun isii qunnaan.
waan guyyaa keessa asii qunname jecha ni sodaatti. Namni maal naan jaa jira ni qaanfatti if qaqqabdi. Nama dura dhaabbachuu sodaatti. Hattaa yooma jaalallee isiitillee viidiyoo kool dawwuluuf ni qaanfachuuf amalti. Maaliif guyyaa keessa wanni kun ishee dhufe waan ta'eef. Isii duraan bareeddu, isii duraan buskutii fakkaattu, har'a rabbiin waan kana eegatti fideen booda if qaqqabuu fi if qaanfachuu dhufti. Ani immoo kan hin barbaadu waan san keessaa baasee waan amma isii mudate kana akka isin accept fudhattee wanni kun eenyummaa kiyya waan jijjiiramaatii miti. Waan hin jijjiiramne kana immoo ani biraa jijjiiramee ani waan kanaa ol ta'uun qaba jettee akka isin ofitti amanamummaadhaan dhaabbattu hin godha. Kana bakka amma waan isin ilaaliin kan hin allaale kanarra seenaa isii qofaa miti. Kan hin barbaade seenaa isii dhaggeeffachuu qofaa miti. Isirratti hojjechuun barbaade. Isin akka bakka guddaa geessu waan hin barbaaduuf. Isin akka isin ofitti amanu. Asirraa deemaa jira beekti namni tokko seenaan dubbataa. Namni baay'een immoo irraa dhaggeeffatee akkuma xiyyattee irra jabaataa namni akka kiyyaa hin jira. Namni akkas rakkatee hin jira jedha beektee hundi isaatiiyyuu keessatti ilaala. Booddee akkas irra jabaataa anis akkanumatti mo'achuu qaba jedha beektani. Akkasii anallee sagantaa naa qaba dheeraadha. Sagantaawwan kee seenaa kiyyin beektaa seenaa karaa Liibiyaa qaba. Ijoo keessaa jechuudha lukti namaa kubsaana fakkaattee bira dhagee yeroo nama bira dhabu kubsaana kana ta'uufaa jira. Soogidda guyyaa 3 akkas nyaachuufaa jira. Qaaraa nyaadhee jira. Akkasitti yeroo dabarsuufaa qunnamee jira. Warri keenya Arabii wallaalee seenatti hin seenne beekaa seenaa gizee biraa naa qabda. Warri keenya Arabii wallaalee yeroo dheeraadhaaf osoo birriin naan bu'in turuufaa jira. Kana keessa waan baay'ee jira afaan wallaaluudhaaf kootu fincaan namni fincaan tannaan jedhanii anammoo afaan Tigiree waan hin beekneef samsaariin Tigiree waan ta'eef ijoolleen achi jirtu ijoollee Eertiraa waan taateef anammoo deemee hammaama waan biraa gattaa uffannaa qunnamee jira. Waan baay'ee jira jechuudha. Dhumaatii jechuun godhanyaa kiina biraa dhume nama 3 bakka jawwaala akkaataa jawwaale wajjin waan baay'eedha jechuudha. Keessa bahee kan hin qaxxaamurre waggaa 3 magaazina keessa kan ture jechuudha. Garuu yeroo na gaafata yeroo dheeraa jechuudha loozii faa nyaachuu jira garaa bakka buufadhee guyyaa 5dhaaf Suudaanii keessatti Saaraa Suudaanii keessatti illee waan akkasii jechuudha hin beekta. Mana citaatu jira mana citaa biifilee keessaa qaban kan isaan mana qorqorroo yookiin mana simintootii ol isaan tolfatanii jira Saaraa Suudaanii keessa hin beekta. Achi keessatti ammoo mana keessa waan isaan qaban gootaraan isaanii guddaan jechuudha midhaan isaan galfatan looziin. Sababa kanaaf jechuun nama tokkoon ati bishaan nu buusite anammoo loozii isinii kennaa jedhanii guyyaa 5 akkasitti ijoollee mana keessa jirtu ijoollee Jimmaa ijoollee bakka kutaa garaa jiran ijoollee Amaaraa keessa Tigiree Eertiraa kanneetillee akkasitti bakka waan akkasii raawwanne